Tole nagaa waaqayyo suniif haa baay'atu obboloota koo akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kootti galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u baga jiraattanii baga yeroo kana sa'aatii kana geessan isiniin jechuun jaalladha akkam fayyaa keessan jirtu jajjabaattu jira galata waaqayyo baga jiraattanii baga walumaan jiraannan isiniin jedha obboloota koo obboloonni immoo irratti dabalamaa jirtan eebbifamaa ulfaadha obboloonni subscribe like share na gochaartan immoo eebbifamaa isiniin jedha ulfaadha kabajaan koo baay'ee olaanaadha. Kanaafuu obboloonni immoo kallattii garaagaraatiin illee nu barsiisaa yaada keessan nuuf qoodaa jirtan eebbifamaa isiniin jechuun jaalladha. Guyyaa irraa immoo milkaa'uuf carraaqii maal gochuu qabna yookaan carraaquu kan jedhu waliin ilaalla. Akkasuma immoo daandii milkaa'inaaf sababa kan ta'anii isaan kan waliin ilaalla jechuudha. Furtuu milkaa'inaa waliin ilaalla. Maaliif jennaan mul'ata shamarranii erga jenneen boodatti mul'ata waa'ee mul'ataati kan dubbannu nuti. Tokkoffaarratti nuti nama mul'ataati dhaloota mul'ataati waan ta'eef mul'ata qabna. Mul'ata keenya sanii immoo of keessatti ajjeesuu hin qabnu waan ta'eef ittiin hojjechuu qabna waan ta'eef kanaaf waa'ee mul'ataa irratti kan xiyyeeffatu yeroo baay'ee jechuudha. Eebbifamaa isiniin jedha yaadni koo isinii galee namana. Kanaaf waaqayyo immoo nama mul'ataa hunduma keenyaa godhu waaqayyo nama mul'ataa sinaa godhu waaqayyo immoo nama milkii sinaa godhu milkaa'aa lafa deemtanitti iddoo deemtanitti hojii kamirrattuu milkaa'an isiniin jedha. Daandii milkaa'inaa irra adeemna bara 2014 kanarratti. Namni erga hojjeteen boodatti erga dadhabeen boodatti karaa qajeelarra erga deemeen boodatti milkaa'uu qaba gatii dadhabbii isaa argachuu qaba waan ta'eef egaa namoonni baay'een karaa abdii ittiin kutatan baay'eetu jira. Namoonni baay'een kan abdii kutatanii too akkamittiin akka dubbatatan dhaban baay'eetu jira waan ta'eef isaan kanaafis immoo hamma danda'amaa ta'een ittiin hin jajjabaatu jennee abdii qabna. Kanaaf kan walirraa barachuun baay'ee barbaachisaadhaan isiniin jedha. Wantoota milkaa'inaaf nu barbaachisan keessaa wantoota 4 kan ta'e waliin ilaalla. Amma dhumaatti na hordofaa waan baay'ee irraa barattu waan baay'ee walirraa qooddannan isiniin jedha obboloota koodha. Jabaadha. Tokkoffaarratti wanta barbaaddu fi eessa akka deemtu murteessi jedha. Daandii milkaa'inaa deemuudhaaf maal gochuu qabna? Dandeettii fi humna qabnuuni haala kam keessatti iyyuu of jijjiiruudhaaf maal gochuu qabna? Kutannoodhaan hojjechuu qabna jechuudha. Kanaaf iddoo deemnu hundumatti humna qabnuun dandeettii qabnuuni maal gochuu qabna? Kutannoodhaan hojjechuu qabna. Kutannoodhaan irratti xiyyeeffannee kaayyoo sana irratti jechuudha. Kanaaf isin fayyada nu fayyada waan ta'eef hunduma keenya isa hojjennu humna qabnu sana irratti dandeettii qabnuuni namni kamuu dandeettii mataa isaa qaba. Namni kamuu humna qaba hamma isaaf danda'ametti isa kanaan immoo xiyyeeffannoo itti kennee lafatti balleessuu osoo hin taane yeroo isa ofirraa gubuu osoo hin taane xiyyeeffannaadhaan gaafa itti kennee hojii sana hojjete milkaa'a. Wanti milkoofneef tokkollee hin jiru waan ta'eef kutannoo barbaada. Hojiin kamuu milkaa'inni kamuu maal barbaada? Kutannoo barbaada. Lafa jirtanitti lafa jirrutti immoo kutannoon nu barbaachisa. Qorumsi xinnoon tokko nutti dhufe jennee abdii kutannoo osoo hin taane haalli koo mijachuu dide jennee abdii kutannoo osoo hin taane jireenyi keenya rakkisaadha dhiphisaadha jenneetti abdii kutannoo osoo hin taane kutannoon barbaachisaadha. Kutannoodhaan jajjabaachuun gaariidha. Maaliif abdii kutata dhaloonni baay'een nuti abdii kutanna waan xinnaa irratti qorumsa baay'eetu jira daandii milkaa'inaatiif. Isa kanaaf immoo qorumsa sana darbuudhaaf immoo kutannootu barbaachisa, jabaachuutu barbaachisa, jabinatu barbaachisa jechuudha. Kanaaf isa kanarratti jabaachuun baay'ee barbaachisaadhaan isiniin jedha. Kutannoodhaan hojjechuun baay'ee gaariidha. Kutannoo qabaachuun baay'ee gaariidha. Daandii milkaa'inaa keessaa barbaachisoo yookaan ijoo kan ta'e keessaa wanta 4 waliin ilaalla. Isaan arfan kuni maalidha gaafa jenne tokkoffaarratti wanta barbaaddu fi eessa akka adeemtu murteessi jedha. Daandii milkaa'inaatiif maal barbaadda? Maal gochuu barbaadda? Eessa adeemta? Karaa kamiin deemta? Karaa kamiin deemta yoo jennu karaa lamatu jira. Karaa injalinaa, karaa qajeelinaa, karaa qaxxaamuraa, karaa sirrii kan jedhamu jechuudha. Namni baay'een karaa qaxxaamuraatiin deemee duroomuu barbaada, milkaa'uu barbaada. Hin danda'amu.
karaa milkaa'inaa karaa qajeelaadhaan malee karaa qaxxaamuraadhaan siif hin ta'u siif hin milkaa'u. Kanaafuu yaa dheeratu malee karaa dheeraa deemtee milkaa'uun siif bu'aa qaba boruuf gatii siif qaba waan ta'eef waaqa biratti illee isatu jaalatama. Maaliif qajeelummaan waaqa biratti gaariidha hin fudhatamu. Qajeelummaa irratti waaqayyo si deeggara. Daandii jallinaatiin garuu gaafa deemte wantoota baay'ee argachuu dandeessa. Isa kana adda baasee dubbachuun fedhani. Kufaatitti nama galcha, kufaatii keessa nama galcha, kufaatii hamaatti nama buusa. Isa kanaaf karaa qaxxaamuraatiin argachuurra, karaa qaxxaamuraatiin milkaa'uurra, karaa qaxxaamuraatiin horuurra namatti hafumatu caala. Iyyuuma keessa taa'utu barbaachisaadha. Kanaaf karaa qaxxaamuraa osoo hin taane karaa qajeelaadhaan eessa akka deemnu, karaa kamiin akka deemnee argannu, karaa kamiin akka deemnee milkoofnu argachuun baay'ee barbaachisaadha. Inni lammataa immoo nama milkaa jennee karaa badaatti kufuu hin qabnu. Iddoon taanetti kufuu hin qabnu. Kanaaf irraa of qusachuun baay'ee barbaachisaadha. Akkasuma eessa akka deemnu murteessuun barbaachisaadha jalqaba irratti jechuudha. Inni lammaffaan immoo galma xumuraa qopheessi jedha. Erga karaa deemtu wanta barbaaddu sana murteessite egaa eessa akka deemtu adda baafattee murteessiteen booda maal goota galma xumurasa eessa kaatee eessa ga'uu barbaadda. Hammamii kaatee hamma eessaa deemu barbaadda. Hammamii kaatee hamma eessaa milkaa'uu feeta. Namoonni baay'een addunyaa kanarratti fedhiin dhala namaa daangaa hin qabu jiru miti. Akkasitti yaadaa jirta akkas taanaan dogoggorteerta. Maaliif jennaani addunyaa kanarratti wanti nu barbaachisu badaa agasan hunda miti. Hundumti harka keenya jira. Waaqayyo harka keenyatti dabarsee laatee jira. Kanaaf isa nu barbaachisu qofa barbaadna malee nuti irraa hafee isa cubbutti nu gatu miti kan barbaadnu. Ani garuu akka mataa kootti jechuudha. Jireenya irraa hafaa, jireenya waaqayyo walitti na buusu hin fedhu. Kanaaf inni kunis barbaachisaadha. Galma kam akka geessu barbaadu, galma kamitti akka xumuru barbaadu qopheeffachuun galma xumura keetii qopheessuun barbaachisaadha. Galma ga'uudhaaf immoo karoorsuun barbaachisaadha. Galma geessu sanarra geessu. Fakkeenyaaf waan tokko irra hin gaa jettee bara tokkoof yookaan ji'a maaliif karoora dheeraa, karoora yeroo dheeraa, karoora yeroo gabaabaa kan jedhamutu jira waan ta'eef karoora san adda baastee karoora yeroo dheeras yoo qopheeffata ta'e yookaan baafatta ta'e karoora yeroo dheeraa sanarra deemudha. Hamma si geessisee san hamma ati karoorsite sanarra deemudha. Sana booda malu garuu dhaabuu qabda jechuudha galma sanarratti. Kanaaf galma karoorsiteen ala baatee hin tattaafatini waan badutu jira waan ta'eef jechuudha. Fakkeenya isinii fudhadha waan salphaa tokko. Nuti amma gaafa biyya dhufnee gara hojiitti jechuudha. Waggaa haganaa qofa hojjetanna jennee gaafa biyyaa baanutu jira. Dhaloonni baay'een akkasittiin eega biyyaa deemaniin boodatti waggaa dheeraa dabarsanii waggaa dheeraa turanii kan jirantu jira. Yeroo isaan biyyaan baa turanitti garuu biyya irratti wantoonni badu tokko lama jedhee kan isiniif ibsuun baay'eetu jira. Garuu ibsuun feene maleedha. Maaliif waan argee jechuudha. Ijuma kootinuu kanan argee kanan dhagee. Kanaaf hamma jedhame sanaan alatti daangaa darbuun hin danda'amu. Hir'uun baay'eetu jira. Hir'uu sanan guutaa gaafa jennee daangaa darbee qorumsa dhufutu jira. Isa dura hojjetame santu baduu danda'a. Ganaa tokko jedhee ifaajisuu danda'a jechuudha. Kanaaf daangaa qabaachuu qaba karoorsichi. Karoorfatte sanarra ce'uu hin qabdu jechuudha. Hundumti keenya hamma waaqayyo nu gargaaretti immoo akkas gochuudhaaf iyyaalla. Kanaaf wanta badu daangarra yoo darbe immoo wanta badu waan jiruuf daangaa isaa beekuun barbaachisaadha isiniin jedha obboloota koodha. Inni lammaffaa immoo karoorsi jedha. Galmicha ga'uuf karoorsi jedha. Galmicha geessu sana karoorsuun barbaachisaadha jechuudha. Karoora kee irratti hojjedhu guyyaa guyyaadhaan kallattii galmichaatti imali. Karoora kee sanarratti karoorsi hojjedhu. Guyyaa guyyaadhaan immoo kallattii ga'uu barbaadu sanarra ga'uudhaaf karoorsi. Maaliif isa karoorsite sanarraa addaa muruu qabdu. Addaa muruu qabdu sanarra deemuu qabda. Karaa sanarra deemuu qabda waan ta'eef. Kanaaf isa karoorsite sanarraa mooyyuu osoo addaan hin kutin. Addaan kutu tokko malee akkasumatti itti fuftee egaa karoorsiteen boodatti karoorsicha san immoo irraa kutuun qabdu amma sagalmaan geessu sanatti jechuudha. Waan tokko irratti xiyyeeffatanii erga ka'aniin boodatti gargar kutuun immootu daangaa karoorcha san nama hanqisiisa jechuudha. Kanaaf isa sanatti xiyyeeffannee hojjechuun baay'ee barbaachisaadha isiniin jedha obboloota koo. Egaa kallattii imalaa sanarratti
adeemuun gaariidha. Inni afuraffaanii fi inni dhumaachuudha. Hanga milkaa'inaatti gonkumaa hin dhaabatin. Hanga milkooftutti, hanga lafa milkaa'ina kee geessu sanatti gonkumaayyuu hin dhaabatin. Maaliif milkaa'uudhaaf wanti tokko gaafa jalqabdu qorumsi jira. Jidduutti kan addaan cituudhaaf jechuudha. Wantoota baay'eetu jira. Qorumsi bu'aa bayii baay'een hin jirani. Isa san immoo gonkuma addaan hin dhaabini. Maaliif addaan kutuun qabdu jechuudha. Gaafa isa addaan kutte qorumsatu dhufe jettee kufaatii keessa galta ammas. Maaliif isuma baruma baraan deemaa baata jechuudha. Maaliif isa barana karoorsite baranuma xumuri. Isa ji'a kana keessa karoorsite immoo ji'uma kana keessa xumuri. Yookaan hin karoorsin sitti hafuu wayya malee. Kanaaf karooricha sana immoo hanga galmaan geessutu wanta tokko karoorsite hanga galmaan geessutu duubaan hafin. Kanaaf jabaadhu. Jabaadhaan isiniin jaraga. Inni biraa hin laafin, hin dadhabin, hin mudhukin. Qorumsi natti baay'atee lakkii hin danda'u. Bakka erga ta'uu didee ji'a isaanuun ta'e hojjedha. Ji'a isaanuun raawwadha jettee isa ji'a kana karoorsite sana hin dhaabin, hin laafin. Mogoleensi hin bu'in. Mogoleensi hin bu'in, hin laafin, hin mudhukin. Abdiin kutatiin harkan kennin rakkinaaf. Harka kenninaan hin kufta waan ta'eef. Harka kenninaan harka kennite takka kennite jennaani kufuu keeti. Ka'uun hin danda'amu. Kanaaf harkan kennin rakkinaaf gidiraadhaaf harkan kennin jabaadhu hin ceeta waan ta'eef. Maaliif abdiin hundarra caala. Nan ce'a jettee ati abdii qabaattee amantii qabaattee taanaan wanti hin ceene tokko hin jiru. Nan danda'a jettee jalqabde taanaan wanti hin danda'amne tokkollee hin jiru. Hin dandeessaati. Maaliif ati nama jabaadha waan ta'eef. Kanaafuu abdii kutachuurraa of qusachuun baay'ee barbaachisaadha jireenya namaa keessatti. Jireenya milkaa'inaa keessatti jireenya milkaa'aa jiraachuudhaaf jireenya ija qabu jiraachuudhaaf jechuudha. Kanaaf qorumsa baay'een yoo jiraate bu'aa bayii baay'een yoo jiraate iyyuu abdiin kutin kaayyeeffatte sana furtuu milkaa'inaa kana arfanidha. Tokko maalidha? Wantoota barbaadduus fi eessatti akka adeemtu murteessi. Lammaffaa galma xumuraa qopheessi. Galmicha gahuudhaaf karoorsi. Sadaffaan karoora kee irratti hojjedhu guyyaa guyyaadhaan irratti imali. Afuraffaan immoo hanga milkaa'inni hanga milkooftutti hin dhaabatin, hin laafin, hin mudhukin, mogoleensi hin bu'in, abdiin kutatin, harkan kennin. Kana yoo goote milkaa'inni kee fuul ta'ee si eega jechuudha. Kanaaf jabaadhu, jabaadhadha lafa jirtanitti waaqayyoon faana ta'u. Sagalee kana yookaan immoo kana nama dubbadhe kanarratti yookaan kana keessatti akka of ilaaltan abdii qaba, shakkii tokkollee hin qabu. Namni tokko immoo sagalee kanaan akka jijjiiramu abdii hin qabu. Maaliif jennaan nan arge nan beeka waan ta'eef jechuudha. Jabaadhaa waaqayyoon faana ta'u. Qeeqaaf akeeka dadhabinaaf jabina yoo jiraate natti maadha. Wanti sirreessuu jiraate nan sirreessa. Wanti dabalu yoo jiraate nan dabala. Kanaaf waliin adeemna karaa milkaa'inaatti ceena. Nuti ijoollee milkaa'oodha, ijoollee eebbifamoodha. Waaqayyoon qabatanii milkaa'ina ofii keessatti waaqayyoon barbaadachuun, waaqayyooti kooluu galu, waaqayyoon amanachuun immoo hundarra caala jechuudha. Kanaaf namni waaqayyoon qabu, namni waaqayyo isaa yeroo hundumaa jireenya isaa keessatti yaada isaa qullaa'aadhaan waaqayyoodhaaf jiraate wanti inni milkoofneef tokkollee hin jiru. Yaada kanarratti immoo isa ijoodhaan gaafa ittiin adeeme wanti milkoofneef hin jiru. Milkooftuu milkoofnaa eebbifamaadha. Olmaa gaarii turtii gaarii isiniif haa ta'u. Hanga yaada biraatii walitti deebinutti olmaa gaarii. Ciao.